السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو نجا جرتو كابا كبتي بتامر قتي بهاديتي ربي نجا وفي كيس سن هاجرات صبولين كين من هيدا كيس ترك تاجران اللي ربي بره هاجراتو أكسما أرآفو لكي سنين كان في والبرنوت أسياتي هدو البرنو فاتو جئتي أنا ميديا في اللي حاروا سجلين أسبيد بتشونكو إن شاء الله نججبي سنان كنا أتشي وان بين والبرسيسي والبرسيفني براتالي من جتشورة أكانوا ما تدرين كي كهرّا مي روبي يقلوا وانو تنفان مال بتشو قمنايا ما تدري جدون إن شاء الله ما تدري كنا كتات كفّا الآن جلقبا حاجات أموراتي وريلا الله إن شاء الله تولي مشالين نو بيا يرو قالوا بتتوق أمنو كانوا تنفانيك حركة كيسات شانتا كيسات تقالتوني قمنو hedduudha haa ta'uuti sanirraa kan baay'ee jajjabatee kan jabaa kan akkasuma kiiloon irratti hin kaafne kan qaraxa nuun kaffalchiifne kan jedhee qabadhee dhufe waa lama inniinis waa sadii inniinis tokkoffaanii kallaaxaa juusa baasu ka arabni kallaaxaa jettiin afaan biyya keenyatiin immoo maashina cuunfaa baasu jechuudha cuunfama kuduraa kamiituu jechuudha inni lammataa immoo maashin paastaa isa afaan ingiliffaan jedhaniin sanii inni sun biyya keenyatti keessattuu naannawaa Arsiitti baay'ee barbaadamaa fi barbaachisaa akka ta'edha warra qamadii qotaniif maashina isa sanii inni sadaffaa immoo kaawuyaadha kaawuyaan akka jedhanitti hin dalagullee jedhanii warra qoxaarii qabu malee biyya keessatti haa ta'uuti namni gaafa rabbi isaa anjesse hunduu qoxaarii galfatuun mara meeshaalee kanneen kana bitachuuf meeshaalee sadiin kana qofaan isinii qabadhe kana bitannee yoo gallee yoo meeshaa kaargoo hin godhatinis harkatti hin galachuu dandeenya maaliif jennaan wantoonni akkanaa kuni kiiloo yoo uffata keenya xiqqeessinee nurratti hin kaasanii akkasuma qaraxas hin qaban jechuudha biyyatti kanaaf meeshaaleen kun sadiin akkaan nu barbaachisuu fi akkaan baay'ee waan nu fayyadu waan ta'eef bitannee galuu qabna jedha. Itti aansuudhaan kaampaaniidhaan meeshaa kanarraa binnu moo akkuma onlaayinii irratti argine kanaan xalamna waan jedhu yeroo biraa walitti deebinaa har'aaf ani sooshaal miidiyaaf haarawaa garuu yuutuubii qaatamanadhee irratti hojjedhu ammaaf fuulduraaf wal baruuf jirra inshaallah har'a mata dureen asuma irratti haa dhaabbatu kaampaanii akkam bitachuu qabnaa ofii kiyyaa waan hin bitadheef waan dhiifama viidiyoo addaan cite waan ofii kiyyaa bitadheef waan naaf ta'e isiniif ta'a jedhee waan yaadeef isiniin ga'uu yaade inshaallah rabbiin nama galuu fedhus nagaan haa galchuu kataa'uu fedhus nagaan haa teessisu akkasuma qeerroof qarree akkasuma manguddoota ta'e nama hidhaa Saudi Arabiyaa akkasuma biyyoota garaagaraa keessatti rakkataa jiran rabbiin isaaniif dirmatee hidhaa sana rakkoo isaanii baasee nagaan nuuf haa galchuu nagaan turaa walitti dachaana inshaallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.